Akkam jirtu dhaggeeffattoota shaalloo Oromoo hundi keessan share, like, comment, subscribe gochuu hin dagatinaa. Sagantaa kana yeroo yeroodhaan fooyyessaa deemaa jira. Share, like, comment, subscribe gochuun keessan immoo kana caalaa jabeessee akka hojjedhuu fi sagantaa biraallee akka dabaluu na taasisa waan ta'eef share, like, comment, subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Ani shaalloo Oromooti. Akkuma beekamu jechuudha Itoophiyaan kanaan duratti sirna sharafaa fixed rate jechuun kan ol kaasullee kan gadi buusullee mootummaadha jechuudha. Qaamni biraan yoo ol kaasuu barbaade mootummatu ol kaasuu gadi buusuu barbaadellee mootummatu gadi buusaa jechuudha. Kan amma isin itti ceete immoo market drive rate dha. Kana jechuun gabayaatu murteessu jechuudha. Gabayaatu murteessa demand and supply jechuudha. Fedhii isaanii irratti baankotaa fi maamiloonni isaa jechuudha fedhii isaa irratti hundaa'uudhaan yeroo barbaadanitti ol kaasanii yeroo barbaadanitti immoo gadi buusan jechuudha. Mootummaan jidduu hin seenu jechuudha. Mee viidiyoo kana dhageeffadhaa gadhumaatitti. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya har'a deebinee dhufnee jirra. Waan ishuu ta'e jechuudha. Waan balbala keenya hundaa tuttuquu waan nama hundaa tuttuquu qabadhee isin dhufe jechuudha. Waa'ee daballii doolaaraatii fi waa'ee gadi bu'iinsa qarshii biyya keenya irraa kana waliin dubbannu ta'a. Haga dhumaatti sirriitti dhageeffadhaa. Subscribe, share, like, comment gochuu hin dagatinaadha. Qarshiin maaliif gadi bu'ee qarshiin biyya keenya maaliif gadi bu'ee doolaarri immoo maaliif dabale kan jedhuufi riifoormii diinagdeetu adeemsa jechuudha. Sababa riifoormii diinagdee kanaanii dandeettiin bittaa qarshii biyya keenya kan gadi bu'ee fi doolaarri immoo kan baay'ee dabaleedha guyyaa har'aa kanatti jechuudha. Doolaarri tokko qarshii 74 saantimoo hin bitamee naannoo 76tti gurguramaa jira jechuudha. Kanaan wal qabatee akka malee irraa haasamaa jira, akka malee irraa dubbatamaa jira. Waan kanaan wal qabatee waan muraasa jechuudha. Kan irraa dubbadhu ta'a. Isin immoo subscribe, share, like, comment gochuu hin dagatinaa kan jedhu ta'a. Jalqaba irratti kan irraa dubbannu keessaa jechuudha. Daballiin kun yookaan immoo dandeettiin bittaan qarshii biyya keenyaa kun gadi bu'uun guddina biyyattii wajjin wal qabatamoo wal hin qabatu waan jedhurraa waan gabaabaa kan irraa dubbadhu ta'a. Lammaffaa irratti immoo faayidaan isaa maali, miidhaa isaa maali kan jedhurraa jechuudha. Waan dubbiserraa waan hubadherraa kan isinii qoodu ta'a waan ta'eedha fi isin immoo akkuma baratame subscribe, share, like gochuu hin dagatinaa. Jalqaba irratti yoo ilaallu guddina biyyattii wajjin wal qabataa waan jedhurraa kan dubbadhu gabaabseetu maatu baay'ee hin dheeressin guddina biyyattii wajjin wal hin qabatu jechuudha. Maaliif guddina biyyattii wajjin wal hin qabatu jetta yoo taate ani waan dubbiserraa jechuudha. Meebii ogeessa kallattiin ogeessa waan kanallee yoo ta'u baadhee waan dubbiserraa yoo kaadne ol lama keenya gaafa raallu jechuudha. Keeniyaan fakkeenyaaf Keeniyaatti jechuudha doolaarri tokko shilingii 131 har'aatti googil gootanii ilaaluu dandeessanii shilingii 131tti sharafama doolaarri tokko jechuudha. Kun immoo amma guddina Keeniyaatii fi Itoophiyaa wal bira qabdanii gaafa ilaaltan immoo walitti dhufu jechuudha. Waaqa fi samiidha. Keeniyaan Afrikaa keessatti biyya guddatan keessaa biyyoota guddina sadarkaa gaariirra jiran keessaa ishee tokko. Garuu immoo doolaarri tokko shilingii 131 ibin jechuudha. Qarshiin Itoophiyaa shilingii Keeniyaan ni caalte jechuudha. Gara biraatti yoo ilaaltan illee amma fakkeenyaaf Jaappaan ilaaluu dandeettanii Jaappaan guddinaan sadarkaa sadaffaadha. Ameerikaa fi Chaayinaatti aantee sadarkaa sadaffaa irratti kan argamtu yoo ta'e yoon yookaan immoo qarshiin Jaappaanii tokko doolaara 154 duwwaa tuqaa tokko jechuudha. Ammallee deebi'ee immoo akkuma kanatti yoo ilaaltanii Kooriyaa kibbaa jechuudha. Kasii immoo kan adda ta'e jechuudha. Kooriyaan kibbaa birri isii waan jedhamti. Birri isii tokko jechuudha akkuma tokko 384 doolaarri tokko jechuudha. Birri isiititti 1384tti kan sharafamuudha jechuudha. Kanaafuu guddina biyyattii wajjin waliin qabatu. Biyyoonni akkana kunniin maaliif gadi buusan gaafa jenne jalqaba irratti akka ka'umsa booda waan irratti dubbannuuf akka isinii ka'umsa ta'uuf jechuudha. Sababiin isaan gadi buusanii fi meeshaan oomishu biyyoonni kunniin jechuudha. Productive biyyoota baay'ee oomishan waan ta'aniif oomisha ofii kana gurgurachuuf jecha gatii doolaaraa maal godhanii ol guddisuu gatii qarshii bittaa isaan immoo gadi xiqqeessu jechuudha. Kanaafi
Gara Itoophiyaatti gaafa dhufnu Itoophiyaallee waan kana dirqii ani garasitti kan dhufte jechuudha. Yeroo baay'eedhaaf dhugaa dubbanna taanaan irratti dubbatamaa ture IMF jechuudha. Waan kana jalqaba irratti kan inni kaasaa ture keessaa qarshii doolaara biiliyoona yoo dogoggoruu doolaara biiliyoona 10.7 Itoophiyaa liqeessuudhaa fi qarshii kan akkasiin gadi buuftu gaafachaa ture. Itoophiyaallee baay'ee irratti kan dubbatamaa ture, kan baay'ee didamaa kan turedha. Filannoon waan dhabameef garasitti kan galamedha. Garuu inni kun faayidaalee qaba, miidhaallee ni qaba. Faayidaan inni qabu maal inni, miidhaan inni qabu immoo maal inni tokko haga dandeenyetti kan irraa laallu ta'a. Kanaaf haga dhumaatti isin wajjin turuu hin dagatinaa, share, like, subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jedha jechuudha. Mee jalqaba irratti faayidaan inni qabu maali? Faayidaa jedhamee kan irraan haasawamaa jiruu fi faayidaan inni qabu immoo maali kan jedhu ilaalla biyyattiidhaaf jechuudha. Jalqaba irratti investoroota gara biyya keessatti ni harkisaa kan jedhamu jechuudha. Maaliif jennaaniin investoroonni yoo biyya keessatti kan dhufan taate namoota hojjetuudhaaf birriidhaan kafalu, isaan immoo doolaara gara biyyaatti fidu waan ta'eedhaaf doolaara kana yoo gara biyyaatti fidanii doolaara xiqqaadhaan nama baay'ee qaxaruu danda'u, humna baay'ee hojjechiisuu danda'u. Sababa kanaan biyyi keenya immoo investoroota harkisuu keessatti biyya jabduu waan taateef investoroota gara biyya keessatti ni harkisa kan jedhamudha. Kan biraa immoo turistoota illee jechuudha. Biyyi keenya komeettan biyya bakkee daawwatan, iddoo daawwatan adda addaa qabdi waan ta'eef turistoota illee biyya keessatti ni harkisa. Maaliif doolaaraan dhufanii doolaara xiqqaadhaan qarshii guddatti yoo sharafanii qarshii saniin jechuudha. Biyya kana keessa deemanii iddoo adda addaa daawwachuu waan danda'aniif turistoota gara biyya keessatti ni harkisa. Turistoota biyya keessatti yoo harkise immoo maal ta'a? Doolaara gara biyya keessatti ni fida kan jedhudha. Kan biraa immoo garaagarummaa gabaa gurraachaa fi karaa sharafa baankiitiin ta'ullee ni xiqqeessa jechuudha. Kun immoo maanni walitti dhiyeesse taatan xiqqeesse taanaan namni kallattiin gabaa seera qabeessan taanetti sharafurra maaliin godhaa gara baankiitiin gara biyya keessatti erga jechuudha. Kun immoo rimitaansii jechuudha. Rimitaansii biyya keessa jiru ni dabala jechuudha. Kanaan kan biraa immoo daldaltoota gara alaatti ergamu jechuudha. Daldaltoota biyya keessaa meeshaa adda addaa bitanii kan akka bunallee haa ta'u, kan akka salixii haa ta'u bitanii gara alaatti ergan jechuudha. Qarshiidhaan bituu doolaratti jijjiiru waan ta'eedhaaf isaanillee ni jajjabeessaa, isaanillee waan gaariidha jedhameeti kan ka'u. Gara biraatiin immoo liqaadha jechuudha. Biyyi tun immoo liqaa ni argachuudhaaf fakkeenyaaf amma IMF liqaa kanaaf haal duree isiin Itoophiyaan xumurtee waan ta'eef ni kenna jechuudha. Biyyi tun liqaa argachuudhaallee fi waan inni mijeessa jedhameeti kan eegamu waan ta'e kuni positive side inni qabu jennee ilaaluu dandeenya. Baay'eedha lamma positive side isa keessaa wantoota muraasa irratti sirriitti beekuun fudhadhe jechuudha. Positive side isaa kana yoo ta'u negative side isaa immoo maal inni kan jedhudha jechuudha. Akkuma beektan Itoophiyaan waan baay'ee alaa galchite jechuudha. Zayitii dabalatee waan nyaatan wal qabatu, waan dhugaatiin wal qabatu hunda isaa alaa galchiti. Kun immoo dhiibbaa guddaa qaba jechuudha. Kanaan wal qabatee maaliif doolaaraan bitti waan ta'eedhaaf jechuudha. Doolaaraan bittee waan ta'eef doolaaraan bittee galchiti waan ta'eef gatiin waan nyaatallee akka malee dabaluu danda'a. Gatiin dhugaatii wantoonni basic needs wantoonni jechuudha jiruuf jireenya ilma namaatiif wantoonni barbaachisan kamuyyuu humnaa ol dabaluu danda'a jechuudha. Kana keessatti immoo namoonni galii gadi aanaa qaban jechuudha baay'ee miidhamuu danda'u jechuudha jireenya keessatti jechuudha. Fakkeenyaaf hojjettoonni mootummaa akkasumas immoo qotee bultoota illee haa ta'u, jiraattota adda addaa illee haa ta'u, galii xiqqaa warroonni qaban kamuyyuu humnaa ol miidhama jechuudha. Infileeshiniin guddachuu danda'a, ol ka'uu danda'a. Waan ta'eedhaaf kun immoo namoota galii xiqqaa qaban miidhuu danda'a waan jedhudha. Kanaan wal qabatee immoo waan kana hambisuudhaaf mootummaan maal qopheesse waan jedhu irratti immoo waan gabaabduu isinii kenna. Kanaan wal qabatee jechuudha mootummaan kan inni qopheesse namoota galii gadi aanaa qaban kanneen akka hojjettoota mootummaatii fi mindaa ni dabala. Bifa baajata mootummaa irratti miidhaa hin geessisneen mindaa hojjettoota mootummaa ni dabala kan jedhudha. Gara biraatiin immoo jiraattonni jechuudha warri mindaa hin qabne galii gadi aanaa qabaniif immoo seeftineetii jechuudha. Karaa seeftineetiin akka isaan deeggarsa argatanii jireenya kana dandamachuu danda'an ni godha waan jedhu akka adda dureetitti lafa kaa'e jechuudha.
Kanaaf mee kan ammoo jala buunee waan dhufu walumaan kan agarru ta'a jechuudha. Guyyaa tokko keessatti daballii guddaa argamsiisee jira jechuudha. Kanaafuu kana jalama buunee waan ta'u waliin kan laalu ta'a. Isin immoo subscribe, share, like, comment gochuu hin danda'inaa, namoota baay'ee hin dagatinaa. Wanti kun immoo namoota baay'ee keessatti rifannoota guddaa kan uumedha. Garuu immoo asumatti maalitti wanni isin aamu namni biyya alaatii nama qabu daaspooraan jechuudha. Isaaniif waan gaariidha. Maaliif biyya alaatti waan xiqqoo argatan san biyya keessatti immoo qarshii guddatti jijjiirataniitiin bu'aa irraa argachuu ni danda'u waan ta'eedhaaf jechuudha. Viidiyoon keenyarraa kana fakkaata. Amma viidiyoo biraatii walitti deebinutti subscribe, like, share, comment gochuu hin dagatinaa isin jedha. Nagaa ta'a, nagaan jiraadha.